Suursagaleen gudeeddii ijoollee shamarran lama irratti dhaqqabaa jiru agarsiisu kan sekondii 42 dheeratudha. Saba himaaleen qoodamaa ture VOA'n kan arge. Suursagalee yookaan viidiyoo kana keessattis dhiironni lama ijoollee durbaa lama goodaa keessatti yoo gudeeddii irratti gaggeessan mul'ata. Kaan immoo bilbila harkaan yoo ijoolleen kun miidhaan irra ga'u yoo waraabanis viidiyoo kanarraa ni dhaga'ama. Dhuma viidiyoo kanarratti shamarran kun uffata keenya nuuf kennaa jedhanii warra isaan waraabaa ture miidhaa irraan geessan utuu kadhatanii dhaga'amee xumurama. Keessumaa dilbata darbe galgalaa kaasee sabaa himaalee hawaasaan suursagaleen kun erga qoodamee duuba dheekkamsa kaasee jira. Sagaleen Ameerikaa viidiyoon kun yoomii fi eessatti akka waraabame qofaa isaa mirkaneeffachuu waan hin dandeenyee fi qaamolee garaagaraa gaafachuudhaan adda baafachuuf yaalii taasiseen taateen kun jalqaba fulbaana darbe bara 2017 godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti akka ta'e aanga'ootaa fi warra miidhaman jedhaman dubbisuun bira ga'ee jira. Shamarreen warra yakka gudeeddii kun irra ga'e keessaa tokko ta'uu himte VOA'dhaa fi ta'ichi fulbaana 7 bara 2017 magaalaa Naqamtee naannoo mana Mallisirreessaa dugda duubatti isheedhaa fi hiriyaa ishee irratti ga'ee jette. Haala isaas jalqaba ibsite guyyaa gaafa manni barnootaa jalqabuuf jedhu hiriyaa ishee waliin gara mana utuu deemuuf jettu ijoolleen dargaggoo baajaajii oofan jette kan kanaan dura ol beekan ishee dubbisuu himte. Sana booda karaa mana isaanitti deemna jedhanii itti himnaan hiriyaa ishee waliin ijoollee kana waliin deemsa jalqabnee jetti. Achiis daandii bosona qabu bira ga'anii humnaan lamaan keenya nu seensisanii jechuun dubbatti. Sagaleen Ameerikaa shamarree miidhaa kanaan miidhamuu himteef eeggachuuf jecha maqaa ishee hineeru. Sagalee ishees kanaaf jecha jijjiireera. Naannoo sanatti safarchi beekaa alagaa industiriidha. Achiin geessanii achiin booddee mucaa sagantaa kanaatu gaaddinyoota beekaa ture gaaddinyoota isaa jechuudha. Warra laficha keessaa mul'atisaa turantu jiru ijoollee. Achi isaan musliima gurguddaa baatu turan. Achi lalisaan kun achi deebii garagareetu waataa sana keessaa dallaa jedhee harkaan itti agarsiisa mucaa sagammeedhaan. Achi asiin baala malee naannoo baanu jedhee. Chaakkicha keessatti fuudhanii waranii haasa dirqama keessaan naasisan taasifamu jira. Achi akkasumas ijoolleen isaanii ijoolleen sitti qabatanii dhufa darbinee jechaadha. Nama abbaa isaan beeku abbaa fuula isaan qabaa inni nama shirriitti godhatee jiru nama dullaa baatee ol tokko argine. Namni kun addunyaaf kuffisee ture irraa baasee erga lamaan keenya suree baasee booddee gaafa yakki kun raawwatamu warri sun immoo dhaabatanii viidiyoo kan baatanii jechuudha. Magaalaa Naqamteetti barattuu kutaa 7 ta'uu kan himte mucaan yakka gudeeddii irratti raawwatamu dubbatte kuni yeroo yakki kun isaan irratti raawwatamu yoo xinnaate nama 10tu bakka sana ture jechuun dubbatti. Warri shufeeronni baajaajii 2 yoo isaan irratti yakka gudeeddii jette kana dalagan kaan kan hafan immoo ijaajjanii bilbilaan gocha kana waraabu ture jechuun dubbatti. Yakka kana duuba cabana irra ga'e jetteef barumsallee dhaabeera jetti. Sababa kanaaf jecha bakkee keessan deemu. Namni hundumtuu viidiyocha fudhatee ragatee fi ijoolleen dhiiraas karaarraa dabarsanii Baay'ee barumsaas barachuudhiif. Barumsaa kun baay'ee dhigatti tola garaa kan itti baradhuun qabu. Jiraattuun magaalaa Naqamtee suursagalee kana keessa mucaan isaanii miidhaan gudeeddii kun irra ga'e keessaa takka ta'uu VOA'f mirkaneessanii jiran. Ani qoradhee jennaan natti miidhaan kun irra ga'eera yoo ta'e rakkoo tokko hin qabu seeraan hordofnaa natti jedheesanii mucaa babbaleen dadhabee. Orma seerti siqamitu maaliif keessaa seeratti dhaqee jedhunaan jedhanii. Seera biroomnistii gaafan deemu mucaan koo akkas taate maalan godhaa jedhee gaafa poolisootatti jedhu isaan immoo mana tiimni geessiitii marammarsiisiidhaan jedhan. Mana tiimni geessee marammarsiisee waan hundumaa isaayyuu fixee saaphaadhaan rukutamee foostaadhaan biroomnistii galee jira. Gaafa nani geesse amma guyyaa nagaajaa fixuu fide waansa. Jiraattuun magaalaa Naqamtee kun mucaan isaanii balaan kun irra ga'utti baay'ee akka gaddanillee himan. Baay'ee gaddan mucaa kanaatti mucaa kana immoo mana namaa ijoollee isaa hojii ijoolleetanii guddisee waan ta'eef wanni akka biyyaa ishee barattee nama naataa taatu ani akka koo daaraa jalatti natii mucaan koo naataa baratte jedhee mana namaa ijoolleen hojjechaa ture garuu mucaa koo immoo kanatu daangessee jechuudha. Ijoolleen guyyaa lama ishee mana barumsaa dhattee jennaani ijoolleen arrabsanitti deemuudhaaf baradhu jedhee nammas gaafanii guyyaa lama dabalee immoo ergummoo isaanoo amma suuqsanii natti kolfanii jettee kanaaf iyyuu amma baranaaf baatee bara dhufummoo manuma firuma tokko yoo jiraate achitti ergeetanii akka isheen baratti ni gorsisa. Miidhaan shamarran lamarra ga'e kunis godina Wallaggaa Bahaa magaalaa Naqamteetti ta'uu waajjirri dhimmoota dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Naqamtee mirkaneessee jira. Aadde Shawaayyee Diidhaa ogeessa dhimma seeraa waajjira dhimma dubartootaa fi daa'immanii magaalaa Naqamteeti. Gaafa wiixataa jechuudha odeeffannoo kana kan dhageenye nuti kanuma bakka lama sanaa waajjira poolisii aanaa
tokkoffaa magaalaa Naqamteera jiruun deeme jechuudhaan qaamaani. Himatichi yeroon isaa dhiyaatee ture gidduutti garuu miidhamtoonni kun achumaan jalaa badanii turan jedhanii naa kaasan jechuudha. Galmee gaafa 20 kan isaan himatan fulbaana jechaadha. Raawwiin kun kan raawwate fulbaana gaafa 7. Miidhaa kana hordofees qaamota seeraa waliin ta'uudhaan namoonni badii kana duuba jiru jedhaman to'annoo jala oolfamuus Aadde Shawaayyeen dabalataan ni dubbatu. Qaamni seeraas abbaan alangaanis poolisiin xiyyeeffannootti laate namoonni ijoollee dargaggoo ja'a qabamanii jiru. Isaan warri viidiyoo kan yeroo sanatti waraabanii dargaggoo 3 turanii 3 qabamaniiru. Warri poostii godhan immoo dargaggoo 2dha 2 qabamaniiru. Mucaalee achi yeroo sana raawwii kana raawwate 2 keessaa tokko qabameera tokko amma barbaadamaa jira jechuudha. Warra to'annoo jala oole kanarratti himanni irratti banameera. Amma sa'aatii kana mana murtiitti dhiyaatanii ragaan fuudhamaa jira. Aadde Shawaayyeen yakki kun kan nama gaddisiisu jedhanii mucaan miidhaan irra ga'ee barnoota addaan kutteetti jedhame barnootatti akka deebituuf yaalaa jirrasii jedhu. Sagaleen Ameerikaa yakka magaalaa Naqamteetti fulbaana 7 bara 2017 raawwate jedhame ilaalchisuudhaan qaamolee nageenyaa magaalaa Naqamtee fi kan godina Wallaggaa Ba'aa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin guyyootaaf taa'is hin milkoofne. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.